Achama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalala kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo har'aa qabannee isiniif dhufnee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Egaan namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya. Odeeffannoon haaraan nuti qabannee dhufnee har'a akkuma beekamutti waa'ee dhimma biyya keenyaa fi biyya keenya irratti kan ilaallatudha. Isaan keessaa ijoon yoo isiniif kaase gochi gara jabummaa amma dura Wallagga naannawa Dambidoolotti taasifame kaleessas irra deebiidhaan naannawa Booranaatti taasifamee jira. Eenyuun gara jabummaadhaan akka obboleessa keenya Amaanu'eelitti ajjeefame kan jedhus maqaa isaatii fi naannawa isaa kan isiniif eeru ta'a. Isa qofaa miti. Duula na filadhaa irratti paartileen biyyattii yookaan immoo mootummaan abbaa irreetiin durfamu naannawa garagaraatti haala ho'aa ta'een duula na filadhaa adeemsifaa jira. Isaan keessaa naannawa Kuyyuutti yookaan Garba Gurraachatti obbo Taayyee fi qondaaltonni tokko tokko argamanii naannawa Harargee, naannawa Arsii fi iddoolee adda addaatti argamanii jiran. Achi keessatti maaltu ta'ame kan jedhullee irraa dubbanna. Inni dhumaa paartii Izeemaa yookaan dura taa'aa Izeemaa kan ta'e Biraanuu Naggaa naannawa Amaaraa deemuudhaan duula na filadhaa osoo adeemsisu haleellaan irratti raawwatame. Haleellaan irratti raawwatame salphaa haa ta'u iyyuu malee kan akkamii akka ta'e kanas kan bal'isee isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Na hordofaa Anreedii Adamsiiwwi. Egaan akkuma beekamutti mootummaan bilchiginnaadhaa yookaan paartiin badhaadhinaa jedhee kan of waamu mootummaan abbaa irree biyya keenya keessatti yeroo ammaa duula na filadhaa adeemsisa. Duula na filadhaa kana keessatti namoota barbaadeen fi yookaan namoota shakkii irraa qabu haala hammeenya fi suukaneessaadhaan lafarraa balleessaa jira. Akkuma beekamutti Amaanu'eel naannawa Dambidoolotti guyyaa 4 dura akka haala hammeenya ta'een addabaabaayii irratti lubbuusaa ba'ee ni beektan. Gocha wal fakkaataadhaan gocha akkuma sanatti osoo garaagarummaa hin qabaanne nama hojjetee bulu mucaa Galgaloo Waaqoo jedhamu nama dalagataa motora dalagatee jiruuf jireenya isaa oofu ati abbaa torbeeti jechuudhaan guyyaa adiidhaan gadi baasanii addabaabaayii irratti akkuma Wallagga irratti adeemsifame sana lubbuusaa osoo maatiin isaa argu warri biyyaa argu galaafatanii jechuudha. Gocha wal fakkaataadhaaf isa lammaffaadhaaf Wallaggaa irraa gara Booranaatti darbe jechuudha. An amma dura isiniif himee ture gochi kun kutaa Oromiyaa 11 keessa bittinnaa of deema waan ta'eef uummanni keenya of eeguu qaba ka jedhu dubbadheen jiraan amma dura. Osoo ooleen bulin guyyaa 3 keessatti gochi kun deebi'ee raawwatame naannoo Booranaatti jechuudha. Dargaggeessa Galgaloo Waaqoo jedhamu godina Booranaatti haala suukaneessaadhaan uummata fuulduratti uummata ittiin jiilchuudhaaf lubbuusaa balleessanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Uummata Oromoo fi Oromiyaa keessa yookaan naannoo Oromiyaa keessa jiraatu kana tokkoffaa duulli na filadhaa waan adeemsifamaa jiruuf uummata sodaachisanii sodaadhaan uummanni osoo lafatti nafne akka gadi ba'ee isa filatuuf kana godha. Inni lammaffaan uummanni akka abaawoon deeggarreef abaawoon taaneef jiilchuudhaaf kana godha. Kanumaa sadiini jechuudha. Amma naannawa tokko tokkotti yoo fudhatte duula na filadhaa isaan adeemsisan irratti dhugumaan uummanni baay'ee yaa'ee simateera. Heddummaatee sirriitti simateera. Kana godheef garuu isaan filachuuf miti. Amma miidiyaa hawaasatirra yoo ilaalle yookaan biyyaa bilbiltee yoo ilaalte eeyyen isiin jedha dhaynee jirra. Maaliif dhayxaa jetteen? Abbaan fedhe bineensis Izeemanis yoo dhufeen baanee ni dhayna. Maaliif? Maal akka ta'e hubachuudhaaf ni dhayna. Guyyaa filannoo irratti wal argina kan jedhutu dhaadannoo heddummaata. Amma dhiyoo kana naannawa Harargee, naannawa Shawaa, Arsii, naannawa Baalee fi iddoo tokko tokkotti ilmi namaa lafatti osoo nafin duula na filadhaa badhaadhinni yookaan bilchiginnaan baatee irratti bahanii jiran jechuudha. Uummanni keenya kanaan hin burjaaja'uun beeka. Nama keenya burjaajessuuf miidiyaa isaaniitiin olii gad oofan. Namni akka mixiitti yaa'uun nama filachuu yookaan nama jaalachuu miti. Waan yaamamaniif san baruudhaaf deeman. Anamma affeerra tokko wayii yookaan
walga'ii wayyoo yaamame walga'ii sun walga'ii maalii akka ta'e adda baafachuudhaaf ni dhaqa. So uummanni keenyallee dhimma biraatiif osoo hin taane dhimma yaamameef san adda baafachuudhaaf deema malee filachuuf hin deemu. Mootummaan garuu badhaadhinni akkana qaba maaliin akkana qaba waan hin jirre wayii haasa. Badhaadhinni akkas qabaatuu dhabuu miti. Uummanni maaliif dhufee jedhii adda baafadhu. Ammas bakka feetan deemaa uummanni isiniif hin baay'een waan isin dhayxaniif baruu barbaada uummanni. Dhimma isin filatuuf miti. Kan akkasitti beekuu barbaadanii Oromoon immoo of dagachuu hin qabdan. Gochi har'a Booranaatti Wallaggatti godhame kun kutaa hunda keessatti godhamuuf deema. Kaleessa diina wajjin uummata warra akkas godhanii har'a immoo asuma deebi'anii naannoo Oromiyaa keessa gocha akkanaa taasifamaa waan jiruuf uummanni keenya jabaatee irraa of eeguu qabu isa. Lakki jabaadheen eegu yoo jette carraan ijoollee sana mudate ilmaan kee manatti dhufee siif mudata jechuudha. Carraan jara sana dhufee isinis manatti isinitti gala. Gaafa manatti isinitti gale isinii dhaga'ama. Amma isinii dhaga'amuu dhabuun mala. Amma gaafa akkana jennu hin sobdanii jibbaa mootummaa kana mul'istanii mootummaa kana waan hin feeneefi jettan. Nu mootummaan jiraachuu baate nuti homaayyuu miti. Isin warra biyya jirtan gaaga'ama kanarra gaafa geettan sabummaan waan nu dhaga'amuuf amma isinii dhaamuufi. Argitanii kanaaf of gattanii itti of hin kennaa isiniin jenna. Isa iyyuu miti warri haafoftee hin jirti paartileen haafoftuun takka warri akka waan mootummaan kun filannoo dimokiraasii taasisuu wayii of gattee achi keessatti hafte warri diqaaltonni takka jechuudha. Waagaa isii argataa jirti. Waagaa isii argataa jirti. Yaa uummatni silallee Oromiyaa keessatti duulli na filadhaa paartii tokkocha qofaan deemaa jira. Paartiin sunis bilisiginnaa qofa paartiin biraa namni deemee na filadhaa jechaa jiru hin jiru. Paartiin biraatu hin jiru aslan. Izzeeman kaleessa Amaara irratti maaliif salphate? Akkuma bilisiginnaa duula na filadhaa godhadhaa biyya bilisoomte keessa jira jedhee olii gad odoo deemu dura taa'aa isaanii Biraanuu Naggaa akka hin taanetti sana hiban jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ergamni mootummaa bakka hunda jira. Jara dura inni muudii maaf achi kaa'ee argitee fakkeessuudhaaf jarri silaata akkama fakkeessuudhaaf achi kaa'ee jarri waan hin beekneef shoot goosisa. Akka amma dura fakkeenyaaf amma dura shawaatti naannawaa shawaa guyyuutti jechuudha. Gaafa Maraaraan Guddinaa fi Jawaar fa'aa deeman uummata tumsiisuudhaaf obbo Taayyee waan baay'ee shira xaxee ture. Uummanni garuu akkas hin goone. Dhufee karaarratti itti ba'ee istaadiyoomii dorgamanii yennaan kabajaa isaan dhufaniif san itti argisiisanii ofirraa geggeessan. Maaliif jarri akka isaan salphataniif waan san godhanii turan. Garuu uummanni hin goone kabajaa itti toree waan dhufaniif argachiisee fi ofirraa geggeessa jechuudha. Kana haalli keessa jiru haala ulfaataadha. Guyyaarraa waan hammeenyaa kana argina yaa uummata keenya. Ijji keenya waan hamaa arguu hifatee jira. Baay'ee ulfaataadha. Miidiyaaleen maan biyya alaa kunuyyuu wanta kanarratti gabaasuu irratti xiqqoo hanqinni jijjiira. Hanga ammaatti yoo jiraate ciminni xiqqoo qabsoo keessatti jiru yoo jiraate woboorraa abdiin wayii ni jira. Isarraa kan hafe qabsoon akkuma isin argitanitti laaffifatee jira. Hooggantoonni keenya gurguddaa warri sababa kennamanidha keessa seenanii jiran dagatamanii jiranii namni miidiyaa irratti waa'ee isaanii kaasu hin jiru. Miidiyaan gurguddaan hin jiru, miidiyaan xixiqqooleen hin jiru, dagatamanii jiranii. Dhiini Haacaaluu Hundeessaa dagatamee jira. Har'a ji'a 9 jira. Namni waa'ee isaa ol kaasaa jiru tokkollee hin jiru. Ajandaa dhufe qofa fudhateetu fiiga namni haala hamaa akkanaa kana keessa jira jechuudha. Biyyattiin gaagama hamaa akkanaa kana keessa jirti jechuudha. Kanarraa baruu qabna. Kanaaf uummata keenya sagalee yoo danda'ame waluuf ta'uudhaaf yaalii gurguddaa gochuu qabna daawwattoota keenya. Egaan wanti godhan hin jiru ammaaf odeeffannoon anis isiniif qabadhee hedduus miti ganama waan ta'eef kanuma isiniif qabadhee dhufee jira. Daawwattoota keenya an Reedii Adam Tube namoonni hin beekne yoo jiraattan chaanaalii kanaaf akka tasaa haarawaa taatanii yoo dhuftan immoo subscribe gootanii maatii keessan yookaan maatii keenya ta'uun hin raafatinaa. Chaanaalii kun chaanaala keessanii odeeffannoo adda addaa isinii dabarsinaa intarteementii diraamaa sagalee uummata keenyaa ta'uu fi gargaarsa adda addaas namaa goosisuu hin dandeenya.
turtii qabnu kana fakkaata waan hordoftaniif galatooma isiniin jenna guyyaa gaarii qabaadhaa.